Ishiin anaaf amanamtuudha. Dhanneedhuma ishiirraa na jaallatti. Dhiira kamiyyuu gonkumaa hin yaaddu. Intala amantii jabduu taateedha. Lubbuu ishiiyyuu dabarsitee anaaf laatti. Jettee mudhii kee jabeeffattee isiidhaaf ragaa ba'uu dandeessa. Intalumti ati akkana godhattuuf tun osoo dhoksatti jaalallee akka qabdu irra geesse amanuuf si rakkisa. Akkuma dhiironni jaalallee yookiin haadha warraa isaaniif hin amanamne, dubartoonni tokko tokkos akkuma dhiiraa kan biraa waliin burraaquun ni mul'ata. Siin ala kan biroo yoo qabaatte mallattoo tokko tokko si agarsiisuu dandeessi. Mallattooleen an armaa asii gaditti tarreessu kun mallattoolee isheen yookiin inni agarsiisuu danda'u keessaa akka saayikolojistoonni adda addaa barreessanitti. An ammoo gama afaan Oromoo deebisuudhaan isinii dhiyeessaan jira. Inni irraa wanni eegamu viidiyoo kana laayik godhaa, namoonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib akka gootan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadhaa. Gama qabxiilee jiraniitti haa tarkaanfannu. Takkaffaa amala jijjiirratti. Yeruma ati jalqaba ishiin wal bartu yookiin fuutu walitti dhufeenya dhiirota baay'ee kan qabdu yoo ta'e rakkoon qabu. Garuu dhiyeenya kana hiriyoota dhiiraa yoo baay'iste shakkuu qabdi. Oduu yoo dhageesse yookiin isiniyyuu hiriyaa dhiiraa akka qabdu sitti himnaan hordofuun baheessa. Inni lammaffaan gargaarsa kee hagas mara hin barbaaddu. Wantoota adda addaa dursi faana kan taasiftu amma garuu kophaadhuma ishii danduma qaxxaamuruuf qofa sitti rarraati. Amma dhaabuu dandeessi yookiin nama biraatu bakka kee bu'ee daandii ceesisaa jira ta'a. Inni sadaffaan aaruu ni dhaabdi. Waan feete yoo balleessite homaatti hin fakkaatu. Dur yoo ati bilbiluma daftee bilbiluu fi baatte ni aarti turte. Amma garuu yoo ala bultee dhimma ishii miti. Jaalala kee fixatteerti jechuudha. Inni afraffaan iccitii eeguu baay'isti. Akka qofaa oolmaa ishii baay'ee sitti hin odeessitu. Qofa lafumaa kaatee waan hunda sitti odeessitee si nuffisiistu sun har'a atiyyuu yoo gaafatte deebii quubsaa argachuu dhiisuu dandeessa. Bilbila ishii sin tuqsiftu. Sitti kennitiyyuu paaswordii wal xaxaadhaan kan cufamedha. Inni itti aanu immoo humnaa ol gaarii siif taati. Yoo ati balleessite siin hin loltu. Yoo ati waan ishii miitu daleedeeyyuu kolfiteetuma bira siif dabarti. Garaa si roraasti. Gaarummaan ishiin siif taasiftu. Osuma dubartii biraa birattu si agarte yookiin dhageesseyyuu callistee si ilaaluu dandeessi. Inni itti aanu jaalalli ishiin siif qabdu ni dabala. Duraan garuu hojii malee waa'ee jaalalaa siif qabdu sitti kaasuu dhiisuu dandeessi. Amma garuu guyyuma guyyaan siin jaaladha siin jetti. Bilbilaanis cinqiti. Siree irrattis jaalala ishii siif ibsiti. Yeroo kana ammoo ati maaltu maal tahee hayyuu tilmaamuu gaariidha. Kan itti aanu humnaa ol siif amanamti. Humnaa ol siif amanamti. Tasuma ati ishii hin shakkitu. Wantoota ati isii shakkitu kamirraayyuu of eeyti. Facebook, Telegram fi akkaawuntii ishii qabdu kamiyyuu piroofaayila ishii suuraa kee taasifachuu dandeessi. Waan si miiteef si suphuu ishiiti. Mallattoo akkanaa homayyuu waan irratti hin argineef guutumatti amanuun sirra hin jiraatu. Akkasumas mallattoo kana hunda waan argiteef nama biraa jaalattee jirti jettee tokkichaan hin murteessin. Yoo mallattoo kana hunda sitti agarsiifte, otuma dhageessee, otuma agartee, osoo jaalallee biraayyuu qabaattee rakkoon keeti malee kan ishii miti. Sababiin isaas waan sirraa dhabde tokkotu jira. Wantoota isiirraa hir'iste hundayyuu of gaafadhu guutiif. Dadhabdu sirreessaa deemu. Rakkoo kee garuu ishuma qofaatu beeka. Hordoftoota fayya kabajamoo. Arraaf qophiin ani isinii qabadhee dhufe kana fakkaata. Kanneen kana fakkaatan yeroo biraatis qabadhee waan isinii dhiyaadhuuf viidiyoo kana warri laayik godhaa. Warri chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa, sheer godhaa, oliif godhaa isiniin jaa. Yeroo gaarii hanga sagantaa biraatiin wal agarrutti. Yaada qabdan koomentii jalatti naaf barreessaa isiniin jaa. Galatooma.